akkamittiin du'a mootee kaatee akkamittiin mirgal mashii akka isheen dhaabbattu argina. Haa ta'u akkuma kana nun barattoonni gooftaa ergaa Toomaas du'aa ka'uu ishee arge nuun akkamitti du'aa ka'uu ishee hin arginamna. Nuun akkamitti isheedhaa du'aa ka'e hin arginamna jedhanii ammas labsii lammaffaa waggaa isaatti jalqaban. Agayya guyyaa gaafa tokkoo ka'anii soomii jalqaban. Sooma gaafa jalqaban, suwaa'ee gaafa jalqaban, waggaadhuma isaa gaafa 16tti Waaqayyo isaanitti mul'ate isaaniin suwaa'ee isaanii wajjin gara samiitti ol fudhatee qiddaasee qaddasee daaqunii tokkoffaatti Istifaanoshiin gashee luba tokkoffaa ta'e ofiisaa qaddase. Durbee Maaramiin taabota dhugaa godhee kanaan argan. Haa ta'u maaliin dubartoota hundumaarra caaltire? Ati hundumaarra caaltaa jedhe. Solomoon maaliin caalti? Mee waan tokkoon isinitti hima. Harmoolii baay'een irra dahaniiru. Eenyuyyuu mucaa gaafa godhatu mucaa quxisuusaa godhata. Isheen garuu hangafa ishee deessi. Hundumaarra caalti. Maalifi namni gaafa da'u hangafa isaa namni da'u hin jiru. Mucaadhuma xinnoo daa umuriin xinnoo. Isheen garuu kan isheen deesse barri kan lakkaa'amuuf barri lakkaa'amee fi dhumuu kan hin dandeenye xumuraaf jalqaba kan hin qabne deesse. Kanaaf hundumaarra caalti. Lammaffaa maalifi? Isaayyaas boqonnaa 6:2 akkas jedha. Eeyyan ergamoonni fuula isaanii golboobatanii kochoo 6 kan qaban kochoo lamaan fuula isaanii golboobanii lamaan teessoo isaa baatanii lamaan balali'anii Waaqayyoon qulqulluu jedhanii galateeffatu. Arguu waan dadhabaniif isa ergamoonni arguu dadhaban isheen garuu garaatti baate hundarra caalti. Uddaasee Maaramii gaafa roobirra maal jedha? Ati hundumaarra hin caaltaa'e. Ergamoota samiirra hin caaltaa'e. Akkamiin ergamoota irra caalte isheen? Ergamoota irra caalte jechuun ergamoonni kan isaan sodaatanii kochoo fuuldura qaban isheen garaatti baate. Abbaan Hiriyaaqoos kanaaf jedhan abiddicha akkamitti garaa keessa hin gubne garaatti akkamitti baate harma kee yoo hoosistu akkamitti hin gubne kan isaan jedhan kanaafidha. Hangafa deesse akkuma kana abidda deesse. Hundumaarra kan isheen ittiin caaltu mucaa ishee isa du'a mo'ee du'a nama moosisuutu garaatti baatte waan ta'eedhaaf hundarra caalti. Akkuma kana kasoomina guddaadhaan hundarra caalti. Ati hundumaarra caalta jedhee seenaa iccitiisaa kan nu barsiise Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf hundumti keenya sooma kana soomnee eebba akka ittiin argannu Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Waaqa nu barsiise, Waaqa nu gorse galanni isaaf haa ta'u. Har'as yeroo hundumaa bara baraan. Amiin.